Tolega, amma map of consciousness or vibration walii wajjin ilaalla. Consciousness eessa akka jirru yookaan immoo eessarraa vibrate godhaa akka jirru beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Barumsi kun qofii barumsa daalaara miliyoona tokkooti. Yeroon addunyaa mataa keetii uummachuu jedhu isa kana inni si gargaaru. Iddoon kun barumsi kun sirriitti sii galee kanarratti hojjechuu dandeesse jennaani addunyaa mataa keetii addunyaa haaraa uummattee keessa jiraatta. Tarii manuma duraan jiraataa turte keessatti fuftee jiraachuu dandeessa. Tarii waanuma kanaan dura hojjechaa turte itti fuftee hojjechuu dandeessa. Namootuma kana gidduu jiraatta. Garuu dhibbaa addunyaan keessunii addunyaa haaraa ta'a. Maaliif wanti hundumtuu waan ala kana jiruutu hin taane wanti hundumtuu waan keessa kee jirudha. Akkaataa ati itti ilaaltudha wanti hundumtuu. Akkaataa ati itti yaaddudha wanti hundumtuu. Wanti si aarsuu kan inni si aarseef sababa waa ala kanaa ta'eef miti. Sababa namni si arrabseef, sababa namni waan sirrii hin taane hojjeteef, sababa wanta ati yaadde akka yaaddetti ta'uu dideef waan ala kanaa ta'u miti. Wanta taarteef akkaataa ati isteetii ati irra jirtudha. Subconsciousiin kee yookaan consciousii keetiin eessa akkati jirtu, eessarraa immoo vibrate godhaa akkati jirtudha. Frequency ati irra taphataa jirtudha malee wanti ala kanaa waan tokko dhiibbaa sirratti uumuu hin danda'u. Si gammachiisuus si gaddisiisuus hin danda'u. Ol si kaasuus gad si buusuus hin danda'u. Si ajjeesuus si jiraachisuus hin danda'u. Si iyyoomsuus si sooromsuus hin danda'u. Si dhukkubsachiisuuf si fayyisuus hin danda'u. Wanti ala kana jiru akka inni dhiibbaa tokkoyyuu sirratti hin qabaannetti addunyaa mataa keetii kan kun hundum wanti ala kana jiru tokkoyyuu penetrate godhee si bira ga'u akka hin dandeenye gootee ofii kee ijaaruu ofii kee hojjechuu hin dandeessaati. Kana innini addunyaa mataa ofii uummachuu inni hin jedhu. Yeroo kun sii galee jedhu ikonoomii addunyaatiin bulta miti. Economic systemii mataa keetii qabaatta. Dinagdee mataa keetii diriirsitee akkaataa barbaaddetti hamma barbaadde sanaa qabaachuu bira geesse jechuudha. Yeroo sanaa karaa hundumaa wanti hundumtuu kee kan inni irraa hafaa ta'u. Fayyaan kee guutuu akka ta'u, nagaan kee guutuu akka ta'u, gammachuun kee guutuu akka ta'u, qabeenyaan kee irraa hafaa akka ta'u, relationshipiin kee gaarii akka ta'u, kallattii hundumaatiin biyya lafaa kanarratti ol baatee mul'attee dhiibbaa uumaa. Ifa biyya lafaa taatee biyya lafaa ibsaa. Soogidda biyya lafaa taatee biyya lafaa mi'eessaa. Jiraachuu yeroo itti dandeessu yoo waan amma wajjiniin barachuuf jenne kun sirriitti sii galee isa yoo sirriitti hojiirra oolchite jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu gaa wanta ati jala muruun sirra jiru wanti hundumtuu waan ati vibrate gootu waan ati baratte miti. Waan ati dhabde miti, waan ati qabdu miti. Waan hir'ate miti, waan guute miti. Akka itti mootummaan Ameerikaa biyya geggeessu miti, akka itti mootummaan Itoophiyaa biyya geggeessu miti. Akka itti dhaaba siyaasaa addunyaa miti yookaan kiraayisisii addunyaan keessartu miti. Isaan kun hundumtuu sirratti dhiibbaa fiduu hin danda'an yoo iddoo itti vibrate godhaa jirtu sana yoo beekte. Kanaaf consciousness eessa jirtaati? Isa beekuutu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaaf kanarran isin tursuu barbaada. Kanarra akkasini na duukaa turtan hin barbaada. I hope isinitti argama dheetan yaada. Isaan kuni baay'ee barbaachisoodha. Isaan kuni baay'ee barbaachisoodha. Amma gararraa isaatti amma frequency isaati kun. Frequency isaa 700, 600, 400 fi 540, 500, 400, 350, 340,
250 200 jedhee asii gadi ba'a jechuudha. Goda isaa immoo 20 ka'ee jira 20 30 50 75 100 125 150 jedheetu adeema. Isaan kun maanni frequency-dha. Frequency atirra taphattu frequency namoonni irraa taphatan irratti argamanidha jechuudha. Isaan kanarraa iddoo atitti argamtuudha murteessaan. Isaan kun immoo harka kee keessa to'annaa kee jala jiru. Situ iddoo barbaade of geessuu danda'a. Keessumatti yooma fakkeenyaaf baay'ee gadditanii jirtan waan xinnoo seetiin gadda keessan sana balleessanii gammachuutti jijjiiruu hin dandeessu. Baay'ee gadditanii jirtan baay'ee gammaddanii jirtu yoo ta'e garuu wanti xinnoon dhufee isin gaddisiisuu hin danda'u waan isin deequ. Gammachuu gadda dafanii gammachuutti geeddaruun salphaadha. Gadda dafanii gammachuutti geeddaruun gammachuu immoo dafanii gaddatti geeddaruun hin danda'amu. Maaliif iddoo sana beektee itti wantoota si gajjallaa jiran sana hundumaa hubattee ol baate waan ta'eef namni akka xabaatti gas hin buusu. Ol ba'uudhuma keeti malee ol baatee jennaan kan si buusuun baay'ee hin danda'amu. Isaan kanan isin duukaa ilaaluu barbaada. Amma gaa tokko frequency isaanii meeqa akka ta'edha. Lammaffaa immoo isteetiin irra jiru maalirra akka jirtu. Sadaffaa isaa immoo miirri kee immoo emotioniin kee immoo maanni yeroo sana. Arfaffaan immoo world view isaanii maanni. Shanaffaan immoo gammachuu hammi isaan kennan gammachuu isaan kennanii persentiidhaan lafa keenya jirachuudha. Isa kana isin hunduma isaa arfan isaa hin tuqwanii isin garuu ofii keessanii akkasin ilaaltaniin barbaada. Inni jalqabarra jiru frequency isaa 700 enlightenment jedhama. Enlightenmentiin kuni ammalaa wantan diimaadhaan kaa'ee jira, wantan bifa keellootiin kaa'ee jira, wantan immoo bifa maaliitiin giriiniidhaan waan fakkaatuun wantan kaa'ee immoo jira. Isaan kun sadan waan guddaa nutti agarsiisu. Bifi keellooyi gara oliittis gara gadiittis deemuudhaaf iddoo giddu galeessa nuyi jirrudha. Isaa gadi buunee jennaan iddoo baay'ee hamaa irratti gadi buuna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa 200 olitti of eeguutu nurra jira. 200 ofitti of eeguutu nurra jira. 200 irra gadi buunee jennaani iddoo baay'ee dangerasii ta'etti jireenya keenya gadi buufna jechuudha. Iddoo ofii keenya miidhuu dandeenyu, iddoo maatii keenya miidhuu dandeenyu, iddoo namoota naannoo keenya jiran miidhuu dandeenyu, iddoo itti hawaasa keenya miinu, iddoo itti dhaloota miinutti gadi buuna jechuudha. Kanaafanii diimaadhaan kaa'e isaan sana. Garuu namoonni baay'een eessa jiru yoo jettanii namoonni baay'een isa diimaa kana keessa kan isaan taphataaran biyya lafaa keenya kana keessa. Kanaafitu maaltu jira? Kanaaf poolisiin ala sana jira. Kanaaf waraanni ala sana jira. Kanaaf mi'i waraanaa ala sana jira. Kanaaf hospitaalonni baay'een isaanii naannoo keenyatti naanna'anii jiru. Hospitaalonni gurguddaan. Kanaaf faayitarsiin ala sana jiru. Warri abidda dhaamsan. Isinii galee wantoonni kanaaf seerri biyya lafaadhaa tumamee kanaaf ala sana jira. Seerri ibsaadhaama fakkeenyaa fi ibsaa diimaa, ibsaa yeloo, ibsaa giriinii jira. Giriinii ilaalleetti kan nuyi adeemnu. Iddoo hundumaatti maaltu naqame jechuudha? Seeratu nam'e jechuudha. Seeratu nam'e. Maalirraa kan ka'e namooti gadi bu'anii iddoo balaadhaaf ofii isaanii fi namoota kan biraa saaxilanitti gadi bu'anii waan jiranii fi isaan kana eeguudhaaf mootummaan immoo maal godhe? Isaan kana eeguudhaaf seeratti baasee, heeratti baasee, baajetatti baasee kaa'e jechuudha. Akka kun hin taaneef. Inni kun immoo maal godhe? Inni kun immoo baddu baasa godhe. Nama fakkeenyaaf korraapshinii balleessuu fi tiimii tokko itti ka'a mootummaan. Tiimii korraapshinii balleessuu jedhee. Gaafa inni komiitee dhaabee tiimii kaa'ee korraapshinii balleessuutti gaafa ka'u maaltu ta'a? Waan isin deequ. Korraapshiniitu biyyicha keessatti baay'ata malee korraapshiniin biyyicha keessaa baduu hin danda'u. Okay, ama biyyi hundumtuu diraagana sammuu namaa adoochuunitu yakka godhaniitu ittiin mormaa jiru. Steeti Ameerikaanii steetii garagaraatti eeyyamamaa ta'aa jira.
Steetiin garaagaraa immoo seera ala godhaa yeroo biyyoonni baay'een garuu qorichoota sammuu namaa adoochan kanaa namooti tarii gammachuun achi keessa jiraa laatadhanii gadda isaanii, dhiphina isaanii, dhukkuba isaanii, sodaa isaanii, yaaddoo isaanii, iyyuma isaanii, rakkina isaanii jalaa baqachuudhaa fi sammuu isaanii adoochanii adooddaa sammuu sana keessa isaanii ooluudhaaf godhatan kanaa mootummaan iddoo tokko tokkotti yakka godheera, iddoo tokko tokkotti immoo seera qabeessa godheera. Okay, amma isa kana yakka godhanii faayitii gochuudhaan ari'uudhaan balleessuun hin danda'ama? Hin danda'amu. Yeroo hundumaa waan ittiin mormitu, waan resist gootu, wanti sun maal ta'a adeema? Baay'ataatu adeema. Iddootti qabdu dhabda. Iddootti qabdu dhabda. Kanaafuu amma gaa namooti maaliif kana ta'aa jiru reem? Maaliif kan hundumtuu ta'e yoo jenne sababii namooti frequency isaan irra taphataa jiran, lafti isaan vibrate godhaa jiran, lafti isaan irra dhaabatanii energy harkisaa jiran. Iddoo kamii? Iddoo diimaa sana keessa jechuudha. Iddoo diimaa sana keessa. Iddoo diimaa sana keessa yeroo jiraannu namaa wajjin miti ofii keenyaa wajjiniin nagaan qabna. Riba qulqulluu rafuu hin dandeenyu, gammaduu hin dandeenyu, dhukkoo baay'eedhaaf saaxilamna, umuriin keenya baay'ee gabaabaa ta'a, hojii jalqaba hojjechuu hin dandeenyu, creativity hin taanu. Isinii galee jireenyi keenya yeroodhaa gara yerootti yaaddoodhaan, sodaadhaan, abdii kutannaadhaan, of ammeessuudhaan, nama ammeessuudhaan, of jibbuudhaan, biyya jibbuudhaan akkasittiin darba sababa ta'ee fi ofii keenyaas rakkoodha. Naannoo keenya warra jiran namootaafis rakkoodha. Biyya keessa jiraannuufis rakkoodha. Yuunivarsiitii kanaafis rakkoodha. Walumaa galatti addunyaa keessa jiraannu dhaloota gidduu jiraannuu fi dhaloota nu booddeedhaan dhufaniif maaliif waan nu bira jiru sana namatti dabarsaa deemna waan ta'eef. Wanti hundumtuu inerjiidha. Wanti hundumtuu inerjiidha jenneerraa. Kanaafiyyuu wanti hundumtuu inerjii erga ta'eeti inerjii nu bira jiru kana riiliizii gaafa goonu inerjii nu bira jiru kana gaafa gadhiifnu wantoota negatiif ta'an kana wantoota qilleensa keenya balleessuu miidhuu danda'an kana gaafa baafnee jennu isaan warra kaanitti dhaqanii faca'u jechuudha. Uumama naannoo keenya jiran nama duwwaatu hin taane uumama naannoo keenya jiran irraan maal ga'u? Uumama naannoo keenya jiran irraan dhiibbaa ga'u. Hin irraanfatinaa namni yeroo kufee uumami hundumtuu isaa wajjin kufe. Namni yeroo kufe, namni yeroo ulfina uumaa keessaa ba'ee, namni yeroo jannata keessaa ba'ee, uumamni hundumtuu nama duukaa kufe maaliifi namni mataa uumamaati, namni geggeessaa uumamaati, wanti hundumtuu namaaf uumame waan ta'eefi namni inni wanti hundumtuu isaaf uumame gaafa inni kufee jedhu uumamni hundumtuu wanti uumaan uume hundumtuu wal faanatu nama duukaa kufe jechuudha. Nama duukaa kufe. Kanaafuu dhiibbaa uumtaati uumama hundumaa irratti, pilaanetoota irratti, sii galee soolaar siistemii irratti, waan hundumaa irratti, namoota jiran hundumaa irratti dhiibbaa waan uumtuu fi maaliif inerjiidha. Inerjii gadhiifte, inerjiin ati gadhiiftu suni negatiivii yoo ta'e negatiiv impaaktii qabaata jechuudha dhaqee namoota irratti. Kanaaf iddoon diimaan kun baay'ee iddoo danjarasiidha jechuudha. Iddoon kun lafa nuyi itti kireetii gochuu dandeenyus miti. Iddoon giriiniin sun lafa nuyi itti kireetii godhuu dandeenyudha. Namoonni tokko amma yaadinaan dhufu jedhu. Maaliif yaadin dhufuuf? Iddoo diimaa sana keessaa vaayibireetii godhaa waan jiraniif. Frequency sanarra waan hin jirre, frequency waa uumuu danda'an, frequency yaadni qajeelaan, yaadni gaariin, yaadni jaarsaa dhufuufii danda'urra waan hin jirreefi baay'ee gadi bu'anii waan isaan jiraniif, wanti isaan yaadanii wantoota nuyi amma iddoo sanatti kaasuudhaaf jennu baay'ee isaa ta'a jechuudha. Kanaaf inni gararraa suni iddoo nuyi itti waa uumuu dandeenyudha. Inni gajjallaa inni diimaa sun immoo lafa nuyi itti waa uumuu hin dandeenyedha. Inni gararraa giriinii suni lafa maaliiti? Lafa high level of mindii keenya isa gararraati jechuudha. Low mindii keenya inni gajjallaamu baay'ee jireenya isa gadi bu'aadha jechuudha. Jireenya isa tuffatamaa, isa jibbamaa, isa rajjetamaa, isa gadaanaa sammuu keenyaa isa gadaanaadha jechuudha inni sun. Isa gadaanaadha jechuudha inni sun. Wantoota kana beekuutu nurra jira. Isa gajjallaa isa diimaa keessa yeroo jiraannu namootis naannoo keenya jiraachuu hin jaallatan, hin barbaadan namooti. Maatii keenya dabalatee, ijoollee dabalatee, haadha manaa yookaan abbaa manaa dabalatee, haadha yookaan abbaa dabalatee, hiriyoota dabalatee, iddoo hojii dabalatee, namooti nu wajjin hojjechuun barbaadanii, namooti naannoo keenya turuun barbaadanii,
namooti nu wajjin hiriyaa ta'uun barbaadanii, namooti nurraa bituu nutti gurguruun barbaadanii nurraa fagaachuu filatu namooti. Hin jaallatee namooti naannoo keenya jiraachuu. Dirqama yoo ta'e malee amma gaa'ela keessatti keessuma jiraachuutu narra jiraa jedheetu namni baay'een iddoo sana ta'a malee lafa namaa wajjin jiraachuu jaallatan miti jechuudha. Gararraan kun immoo iddoo namni itti nama wajjin jiraachuu jaallatudha. Nama hundumaa tiraaktii gootu. Maatiin isin jaallataa, ijoolleen keessan isin jaallatu, haati manaa si jaallatti, abbaan manaa si jaallata, haadhi kee abbaan kee si jaallatu, hiriyoonni si jaallatu, warra wajjin hojjettu si jaallatu, ollaan si jaallata. Nama har'a agartee biratti illee jaallatamaa taata. Atiraaktii goota nama. Namni gara keetti harkifama. Yoo kamiin taate firiikweensii 200 oliin taphachuu yoo jalqabde, yoo sadarkaansaa garaagara ta'e illee garuu naannoo keetti namoota harkisaa deemta. Waa uumuu hin dandeessachitti namoonni si duukaa jiraachuu jaallatu. Kan duwwaa miti atis ofii kee jaallatta iddoo giriinii sana keessa yoo taphatte. Ofii kee jaallatta, ofii kee fudhatta, self confidencein kee, self esteemiin kee, self imagein kee maal ta'a adeema, ol ka'aatu adeema frequency sana yoo taphattu ati. Yoo garuu isa diimaa keessa ta'e frequency ati taphattu suni isa diimaa keessa yoo ta'e ofii keeyyuu hin jaallattuuti. Nama kan biraa jaallachuu isa namoonni sirraa baqatanii isa kompleenii gootaa, anaa namni nan jaallatu, anaa namni nan fudhatu, maal akka nama godhe hin beeku, hundumtuu na jibbaa, isheen akka naan jette, inni akka naan jedhe. Kun wanti sammuun kee hundumtuu negatiiviidhaan guuteera waan ta'eef namnis dhuguma dubbachuuf si duukaa jiraachuun barbaadu, ati isa kompleenii gootaa, isatti dabalteeyyuu maal of gootaa, ofii keeyyuu hin jibbitaatu, ofii kee fudhattu, ofitti hin bareeddu, sii galee, ofitti namantu, self imagein kee, self esteemiin kee, self confidencein kee gadi bu'aadha. Milkaa'ummaa hin eeggattu, hin dhufattee milkaa'ummaa hin yaaddu. Anaan ta'u, ana karaa hundumaa natti badee naan guutu, an dadhabaadha, an hin baranne, awwallaadhaadha. Yoo barattes ittiin quuftu. Digirii jalqabaas, lammaffaas, PhDs yoo qabaatte wanti si quubsu hin jiru. Wanti hundumtuu sitti sababii firiikweensii sana irratti taphattuuf maaliif iddootti jirtuudha. Wanticha kan hundumaa gadhee godhu. Wanti ati keessa jirtu kun waan hundumaa kee ajeessa. Waan hundumaa kee ajeessa. Waan xinnoottis waan guddaattis gammaduu hin dandeessu. Wanti gaariin yeroo dhufus gaarii dhattee fudhachuu dadhabda. Kanaaf isa diimaa sana keessa yeroo jiraattu ofii keetii wajjinuu nagaa dhabda. Kaduwwaa miti iddoo diimaan kun yeroo hundumaa iddoo negative mindediiti. Sammuun kee yeroo hundumaa halkanii guyyaatti negatiiviidhuma. Wantati ilaaltu, wantati argitu, wantati dhageessu, wantati nyaattu, wantati dhugdu karaa hundumaanii sammuun kee negatiiviidhuma godhee fideetu sitti agarsiisa. Negatiiviidhuma godhee fidee sitti agarsiisa. Waa'ee ofii keetiis, waa'ee namootaas, waa'ee qilleensaas, waa'ee biyyaas, waa'ee addunyaanii har'a keessa jirtu hundumtuu negatiiviidhuma isaa duwwaa sitti argamasiin. Poozitiivii ilaaluu dadhabda. Isa gararraa keessatti immoo yeroo akka frequency sarara 250 amma 700 kan inni jiru 250 manna 340 yeroo galtan iyyuu baay'ee garaagarummaa amma nan jedhamnetu jireenya keessa irratti agartu. Garaagarummaa amma nan jedhamne ofirratti agartu. Garuu 200 ol taphachuu gaafa frequency sarara gaafa geessanii jettanii akka jirutti maal taatu wanti hundumtuu positive ilaaltu. Waa'ee namaa, waa'ee ofii keessanii, waa'ee biyyaa, waa'ee baraa, waa'ee hojiidhaa, waa'ee gaa'elaa, waa'ee jireenyaa, waan hundumaa positively ilaaltu. Waa'ee ofii keessanii positively ilaaltu. Waan positivity isinitti dhaga'ama. Isa gajjallaa keessatti yeroo hundumaa jeeqamuu, abdii dhabuu, sodaachuu, yaadda'uu, quufuu dadhabuu jireenya keessa irratti yeroo hundumaa mul'ata. Isa gararraa keessatti immoo waan xinnoo yoo qabaattanis hin gammadduu, isinitti tolaa, hin galateeffattuu, namas haa ta'u uumaa ofii keessanii wajjiniinis nagaa qabduu, irriba gaarii, irriba minyaasaa raftuu garaagarummaa guddaa manaa jira. Jireenyi keessanii fayyaan keessan illee baay'ee dabalaa deemaa, umuriin keessanii dheeraadha,
gajjallaa keessatti umuriin gabaabaadha, dhukkubii baay'ee jireenya keenya irratti deddeebi'a, gararraa badhaadhummaan jira, gajjallaa garuu iyyumatu jira jechuudha. Ilaalaa gaamma gajjallaa kanatti isa diimaa keessatti yeroo hundumaa wanti hundumtuu wallaansoodha. Hojii argachuu wallaansoo, barattee fixxeefaa hojiin argattu. Isinii galee. Ati inni barattee utuu hojiin argatin namichi inni baratin dhufee si dura dhufeetu hojii argata. Ati inni barattee utuu horii xinnoodhaan hojjettu inni baranne garuu horii guddaadhaan hojjeta. Ati inni barattee utuu bizinesa jalqabin inni baranne immoo bizinesa jalqabeetu axxee isaaf hojjettaati. Yeroo hundumaa namoota ati anaa gadi jettee andarmaayinii gootutu isaan tolaqaa keeti, isaantu mataa kee irra jira. Maaliif sababa barumsaaf sababa hin baranneef sababa baratteef miti. Barachuuf dhiisuun waan ala kanaati. Inni kun garuu waan keessa keetiiti. Namni immoo kan jiraatu waan alaatiin miti. Namni kan jiraatu waan keessaatiin malee. Namni kan inni jiraatu waan keessaatiin. Kanaaf iddoo kana wanti jiru hundumtu hojii yoo ta'e, jireenya yoo ta'e, gaa'ila yoo ta'e, ba'anii galuu wanti hundumtuu wallaansoodha. Dafqitee fiduu, dhamaatee fiduu, miixattee fiduu, gidiraa kee argitee fiduudha wanti hundumtu. Akka salphaatti wanti sii ta'u hin jiru jireenya kee keessatti. Isa gararraa keessatti garuu firiikweensii 200 oliin yeroo taphattan garuu wantoonni happenima godhu. Hinuma ta'u. Isinii galee carraa sitti fakkaata siin carraa miti. Firiikweensii atirra taphataa jirtutu waan hundumaa atiraaktii godha. Kanaaf hojiin akka salphaatti sii dhufaa. Hojii siin jooyi gootee gammaddeetu hojjettaa. Hojjechuun isaa sii salphaadha. Horiinis akka salphaatti harka kee keessa dhufaa. Sii galee yoo uffatte sirraa bareedaa. Yoo nyaatteen cululuxxaa, mannatti keessa jirtu sitti tolaa, manan geeddara yoo itti salphaadha, konkolaataan jijjiira yoo itti salphaadha, hiriyaan baafadha yoo itti salphaadha, gaa'ela keessa lixa yoo itti salphaadha. Maaltu akka godhe kana jireenyi kee wallaansoo kan hin qabaanne maaltu godhe? Firiikweensii irra taphataa jirtu. Namoonni badhaadhonni addunyaa kanarra jiranii amma dhama'anii miixatanii fiiganii halkanii guyyaa hojjetanii badhaadhummaa waa walitti kuufatan isinitti fakkaata? No. Nama akka itti badhaadhummaa kuufate hin jiru. Dhiiree firiikweensii dhumaa irra jiraachuun isaan irra jirutti sirreeffatan anteenaa dhuma isaa tuunii godhanii hin sirreessanii isa booddee gara isaaniitti filoo godhe. Gara isaaniitti dhangala'e. Isa gajjallaatti wanti hundumtuu wallaansuudha, isa gararraatti garuu hin dhangala'a. Laayinii isaatu toora galee jira waan ta'eef. Amma warri gajjallaa wanti isaan atiraaktii godhanii wantootuma negatiivii. Warri gararraa garuu wanti isaan atiraaktii godhantu waan akkasiiti. Warri gajjallaa iyyuma atiraaktii godhu, warri gararraa badhaadhummaa atiraaktii godhu. Warri gajjallaa dhukkuba atiraaktii godhu, warri gararraa immoo fayyaa atiraaktii godhu. Warri gajjallaa gadda atiraaktii godhu, warri gararraa immoo gammachuu atiraaktii godhu. Isinii galee iddoo nuyi taphannuudha malee hammami yuunivarsiitiitti dabarree barnoota ala kanaa yookaan sartifikeetii baay'ee ala kanaa nuyi qabaannu miti. Isaan kun gaariidha. Yoo hojiitti geeddaraman namoonni baratanii ala kana jiran baay'eetu jira. Hojiitti garuu kan hin geeddarre jireenyi isaanii achi kan hin hiinne isaanii mannaa warra fidalan lakkoofne wayyaa ammas hin jettanitti jireenyi isaanii kan hin jijjiiramne namoota baay'eetu ala kana jira. Everything is energy. Kanaafuu energy kana attamittiin akka harkifnu, attamittiin akka fudhannu irratti ba'eessa goonee hojjechuutu nurra jira jechuudha. Yeroo kanatu addunyaa mataa keenyaa uumna nuyi firoota. Yeroo kanatu addunyaa mataa keessanii uumtu eenyullee yeroo sana jijjiiruu hin danda'u. Waan namni kun jedhu laala. We change the world not by what we say or do, but as a consequence of what we have become. Addunyaa kana kan nuyi jijjiirru waan jennee fi waan goonu miti. Waan jennee fi waan goonu miti. Namni jecha isaatiin addunyaa kana jijjiiruu hin danda'u. Of course jechi
humna qaba eeyyee humna qaba yeroo biraanis ni wajjin haasaas wanti nuyi dubbannu wanti nuyi dubbannu humna qaba wanti nuyi dubbannu uumuu danda'a wanta keessa keenya guute dubbanna waan ta'eefi garuu stiil isa kana caalaa waan nuyyummoo hojjennuun miti namni tokko tokko waan itti namanne waan baay'ee hojjeta hojjedhu sababii ittiin jedhamee fi akka inni itti hojjetu namnis waan itti agarsiisuu fi namoonni waa hojjetan baay'eetu jira waan hojjennuunis miti wanta taaneen hojjechuuf ta'uun garaagara hojjechuuf ta'uun garaagara wanti nuyi taane kana jechuun maa jechuudha frequency dhuma nuyi irra taphannuuni addunyaa kana irratti jijjiirama guddaa isaafinna isinitti agarsiisaa deema isinitti agarsiisaa deema maal ta'uudhaani frequency nuyi irra taphannu maal fida energy fida doonii vibrate goonutti energy dhufa energy sun yeroo dhufu maal nu godha wanta sana nu godha wanta sana taanee argina jechuudha waan sana hawwuu waan sana barbaadootu hin taane waan sana taanee argina wanti suni maal godha ergasii energy ma sana immoo deebinee waan gadhiifnuu fi uumamas namoota naannoo keenya jiran sanas maal gochuu dandeenya jijjiiruu dandeenya jechuudha yeroo sana kanaaf waan taanuunitu addunyaa keenya kana jijjiira namoota gochuudhaan miti ofii keenyaa ta'uudhaan ta'uuni biyya lafaa kana irratti jijjiirama akka nuyi finnu nu godha yeroo an jijjiiramu dhiibbaan uuma nama naannoo koo jiru irratti akka inni jijjiiramuuf jijjiirami jedhee harka isaa miccireetuun hin taane jireenyuma koo laaleetu gara jireenya koo sanatti harkifama enerjiin narra jiru sunis gara kootti isa harkisa akka inni waan sana ta'uuf enerjiin qoodan enerjii isa bira jiru irraa fudhadhu enerjii koo fudhata inni narraa enerjii koo yeroo narraa fudhatu energize ta'aa dhufa jechuudha akkuma ammaa baatirii seelfooniin keenya yeroo inni du'u girgiddaatti keenya yookaan pilaagii goone akkuma humna itti guunnuu fi humna nurraa guuttata jechuudha humna nu keessa jiru humna isa gaarii biyya lafaa jijjiiruu danda'u sanatu nu keessaa maal godha nu keessaa fudhataa adeema nu keessaa fudhataatu adeema kanaaf isaan kan irratti hojjechuutu nurra jechuudha viidiyoo isa kana suma irratti dhaabeeni itti fufnee walii wajjiniini